Rafti seeraan ala fudhatamaa ture walakkeessaa fi gama kibba biyyattiirratti kan xiyyeeffate gama kaabaa lafti saamame akka hin jirres himanii jiru yaadni isaanii kunooti. Heerri mootummaa lafa kan bulchuu danda'u jedha. Lafaan bulchuu danda'u naannoowwani mootummaa naannootii jedha. Wanti miraakilii waan adda uumame keessaa baankii lafaa jedhee mootummaan federaalaa baankii lafaa jedhee baankii lafaa kana ministeera qonnaa kan federaatiif kennee maal taasisaa jira. Oromiyaa irraa lafa hektaara miiliyoona 1.7 mootummaa federaalaa bulcha. Han investimentiidhaaf kennamu. Baankii lafaa federaalaatu bulcha. Kun jechuun completely waan heerri mootummaa jedhuun alaa jechuudha. Kana yoo ilaalle gara noordernii kana dhaqeen fudhanne baankiin lafa Itoophiyaa. Gara kibbaa kana warra lafarraa fudhatan isaan suni ristiin maaliin an jedhamu sanaan guutame asuma aadaan isaanii guddate waan dhufee lafa kennuu hin barbaadan. Oddoo kan akka barbaadan lafarraa si kaasuu danda'u, lafarraa dhiisuu danda'u, akka barbaadetti qe'eerraa si buqqaasuu danda'u. Isa jedhamu kan waan jedhaniif yoo saamerii goonu immoo lafni baankii federaalaa harka galu, lafa baankii federaalaa jala galu mudhii Itoophiyaadhaa gadi. Mudhiin Itoophiyaadhaa ol mirga isaanii eeggatanii jiru jechuudha.